rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtu obboleewwan koo qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan bakka jiraattan isiniin jecha bakkuma jirtanutti nagaan isin faana haa jiraatu isiniin jedha. Dhiifama sinirraa badeetan ture. Hedduu mashquula ta'e egaa Ramadaana waliinis wal qabatee hedduun hin mijanne inshallah walitti deebinee jirra isiniin jedha. Warroonni chaanaala Khadija Gururaa Best jalatti argamtanu bakka jiraattan isiniin jecha meettamitti jirtu nashaata qabdu maal keessa jirtu hojiin maal fakkaatan isiniin jedha. Warroonni akka kooqa nyaata hojjettanu hedduu biizii ta'u akkas isiniin jedha. Mee har'ammoo maal isiniif fidee dhufeetan jira innis immoo hariis akkaataa itti hariis hojjetanu hundi keenya mana manaan illee ni hojjenna garuu manni hundi tokkos miti. Waan beenurra inshallah wal yaadachiifnaan isiniin jedha. Naduukaa bu inshallah heddullee osoo viidiyoo hundallee hojjechuu baadhe akkas inshallah amaariffaanis ni seena. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. ውድና የተከበራችሁ የከዲጃ ጉሩራ ቤስት ቻናል ስር የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታዬ ብዝት ይበልላችሁ ያልኩኝ እንዴት ናችሁ? ተጠፋፋን አይደል? ቅርታ እንግዲህ በረመዳኑም ስራ ሆኖ ብዙም አልተመቸኝም ለዛ ነው የጠፋሁባችሁ። አውፉ በሉኝ ውዶቼ እላችኋለሁ። ኢንሻአላህ ተመልሼ መጥቻለሁ። እስኪ ዛሬ ደግሞ ምንድነው ከዲጃ የምታሳየን ማለታቸው አይቀርም። ሁላችንም የቤታችን እንሰራለን ግን አሰራሩ አንድ ላይ ሆነ ይችላል ማለት ነው። እና በሚያውቀው ላይ እስኪ ትንሽ ላካፍልላችሁ። እሱ ምንድነው ሀሪስ እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ ሁሉም ቤት አንድ አይደለም እንደ ቤቱ አሰራር ነው። ኢንሻአላህ ብዙም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ባላሳያችሁ እንዴት አጀማመሩን ላሳያችሁ ማለት ነው። አከስስን እንጀዳ ነዱካ ቡአ ሄጋ ስቲ ዲጃጀ ቆጴሰን ጅራ ሉኩ ጀቻዳ mana manaanis akka fedhii keessaniiti duudaa isaas hojjechuu ni dandeessu. ዲጃጅ አምጥቻለሁ። ዲጃጅ እንደ ቤቱ አሰራር ነው። ከፈለጋችሁ ድፍኑንም መስራት ትችላላችሁ። ሁለት ቦታም ሰንጥቃችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ እንደ ፍላጎቴ ያኔ ውስጡ ቆሻሻ በደንብ እንዲወጣልኝ ከፍቼው ማለት ነው። እንደዚህ ይሄው ሰደሩ ራሱ ምንድነው የሚባለው በአማርኛ ፈረሰኛ ነው አይደል? ይሄንን ይከፈታል። ለምን አይ ቶሎ ማይበስልም ዘይት ምናምን አይወስድም። ለዛ ትንሽ እቺን ከፍታታለሁ። እቺን ከፍቼ በደንብ አጥባለሁ። በሎሚ በጨው በኸል አጥቤ በደንብ ሽታው እንዲወጣልኝ ማለት ነው። አፋን ኦሮሞት ሲኒፍ ዴቢሳ አከ መናቲኒ ከነጀታሙ ጀቻዳ ዮ በርባደን ዲጃጫ ሉኩ ዱዳሳ ጀቻዳ ኦጀቹስ ni dandeessu. osoo addaan hin baafne jechaadha duudaa dhumsaa hojjechuu ni dandeessu. Akkasumatti dhiqxanii keessoo isaa garuu qoshashan isaa sirriitti namaaf hin ba'u. Kanaaf ani immoo akkanatti akka qoshashan isaa sirraa naaf ba'uuf keessoo isaatiif qulqullina argatuuf loomiidhaa fi soogidda akkasumallee kaliidhaan bareechee miicatan maal jedhama gaafa afaan oromootiin illee kana dijaaj sadara jedhama afaan arabiffaatiin amaariffaan farasanya afaan oromootiin illee beeku. Kanaaf isa addaan baasetan jira. Kun akkatti saaqee jechaadha akka sirriitti keessi isaas qulqulluu ta'uu fi zayitiidhaanis ta'e illee wal fudhatuuf akka bilchaatuuf dafee jechaadha. Akkatti ishii kan addaan baasen dhiqaa jechaadha. Yeroo kamuu nyaata hojjedhu maaliif akka sirriitti naaf qulqullaa'u jechaadha. Almuhim akkasitti qulqulleessee bareechee miicee fiddeetan jira jechaadha. Asitti immoo qincee qamadii jechaadha. qincee ማለት ነው ስንዴ በገብስም ይሰራል ግን ማታ ነው ዘፍዝፌ ያሳደርኩት ማለት ነው። አልከነዳቲ ከነኒ ብሻንቲ ነቄ ፍሪጅ ከሰ ቡልቼ ከሰለተን አፍላፉ ፊ jechaadha bareechee miicee qulqulleesseen ፍሪጅ ከሰ ቡልቼ jechaadha akkam najala hin banne እንዳይበላሽብኝ ማታ አጥቤ ዘፍዝፌ ፍሪጅ ውስጥ አሳደርኩት ማለት ነው። እና እስኪ ልጨምርበት ነው። እዚች ጋር ይሄ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ሌላ ምንም አይፈልግም ማለት ነው።
asitti bishaan qopheesseen jira waan barbaadu waan biraati. Bishaanii fi soogidda qofaa jechaadha. Kanaaf soogidda qopheesseera. Ammastanii ilaaltu amma ga'uu fi jechaadha. Akkasii ሌላ ነገር ምንም አይፈልግም። ጨው ነው ይሄው ጨውና ውሃ። አሁን ድጃጁን ልጨምርበት ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ከፈለጋችሁ እንግዲህ ድጃጁን ሙሉ ማረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ አንድ ላይ እስኪበስል ድረስ ማቆየት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ድጃጁን አውጥታችሁ አጥንቱና ጅልጡን ማውጣት ቆዳው ማለት ነው አውጥታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። በርባደኒ edda dijaajni bilchaate baaftanii lafee isaatii fi qodaa isaa sirraa akkana baaftanii babbaqaqsitanii itti deebisuu ni dandeessu jechaadha. Inshaallah akkasii amma dhumaattis immoo barbaada wajjin bilcheessuus ni dandeessu. Edda bilchaate keessaa lafee isaa baasuus ni dandeessu. Mana tokko immoo maashiniin isaa jiraannan immoo maashinii isaatiin sigaandaaf rakkoon hin jiru. Garuu baay'inaan immoo kan mi'aawu kana kan wajjin bilchaate jechaadha. Akkasii isiniin jedha. Inshaallah akkatti hojjettu jechaadha. Iddanni xiqqoo ishii daffee abidda qannastanii qadaadanii dhiiftu qannachuma bishaan ho'ifattanii bishaanuma bichaatti dabaltu yoo bishaan fixatee jechaadha. Akkasii isiniin jedha inshaallah. Xiqqooshi amma utti isinitti argisiisan isiniin jedha. Kanaafi distii isa qulfii sanaanis hojjechuu ni dandeessu. Ibidda qannastanii akkasitti akkasii bilchaatutti yoo barbaadani qulfii ያለው ድስት ማለት ነው። በሱ መስራት ትችላላችሁ። እሳቱን ቀንሳችሁ እንደዚሁ ማለት ነው አንድ ላይ ተጨማምራላችሁ። ከዛው እሳቱን እስከ መጨረሻ ቀንሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አቅትም ብዙ ሰው እንግዲህ አሪስ ሲጠየቅ በጣም ይፈራል። ያኔ አብዞ በማሽኑ ከሆነ ማሽኑ ሲፈጩት ትንሽ ይረጫል፣ ለዛ ፊታችን ያበላሻል ምናምን እያሉ በጣም ይፈራሉ። ማፍራት አያስፈልግም። በሱ መሰራ ነበር እኔ መጀመሪያ ቤት። አሁን ግን እዚህ እንደዚህ ነው መሰራ ማለት ነው። akkasii isiniin jedha. Dursalleen hin hojjedha ture iyyuu kan maashiniitiinis ijoolleen baay'een maashinii sana fa'aa baay'ee ni sodaatu. Maaliif yeroo daakanu ho'ina isaatiin akka bilchaatee ka'een yeroo daakan namatti faca'a. Isa faca'uuf jecha innaa daakan hin sodaatu. Sammuu gadi qabanii tumsuu ta'edhanii daaku. Innis illee nama sodaachisu jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboleewwan keenya gaa. Kooti jedhanii yoo hojjetan wanti hunduu ni hojjetama. Jajjabaadhaan isiniin jedha. Egaa warroonni akka koo nyaata hojjettan amma ho'is dhufee jiran biraayyuu. Kanaafi jajjabaadhatii hojii nyaataa egaa innaa ilaalanis ni ulfaata. Innaatti seenanis immoo oman jedhu itti barraaniin hojjetu karooranii jechaadha. Kanaaf jajjabaadhaaf jedhaan isiniin jedha obboleewwan keenyaa. Isinirraa badeen ture si yaades nan ture. Kanaafi walitti deebinee jirra amma inshaallah alhamdulillah. Egaa raamadaana soomnee walitti deebinee isa dhufuunis rabbi nu haa qaqqabsiisu inshaallah. Walumaan isiniin jecha obboleewwan keenya rabbi isinirraa haa jaallatu. Akkasii isiniin jedha inshaallah. Amma akkana qofaan jira. Fincee jechaadha.
qamadii biyya keenya kanatti naqaan jira. Bishaan sana wajjin akkatti naqne ውሃው አንድ ላይ እንዳይጨመር ያጠለፍኩኝ እየጨመርኩበት ነው። እንደዛ ነው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ አሪስ እንግዲህ ጥሩ ያለበት አንዳንድ ቤት እንግዲህ ብዙም ጊዜ ጁማአ ሲበላ ነበር ድሮ ሳውዲ እየሰራ ማለት ነው። ጁማአ እርሲያ የሚባል አለ እሱ ነበር የሚሰራ ያ ጁማአ dursa yeroon saudii jiru ganama ganamsatu hojjetama ture garuu biyyi kun immoo maashaallah ammamuu namas illee hin dadhabsiisanuu yeroo tokko qofaa jechaadha. Akkasii isiniin jedha buleewwan keenya sanaan booda kunooti ittiin qadaadanii qannaftaniituma ibidda jalaa dhiiftu walumaan bilchaataa isiniin jedha. Yoo barbaaddanis xiqqoo turtanii waliin makuus ni dandeessu. Garuu immoo ibidda isaa jalaa sirriitti qannafattanii hojjechuu ni dandeessu jechaadha inshaallah. የሆነ እሳቱን ቀንሻለሁ እስከ መጨረሻ ይበስላል ማለት ነው። እሱ ይከተካል። ከዚህ እንደዚህ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ሽንኩርት ጠብሳችሁ በትንንሹ ከላይ ከሰምና ጋራ መጨረሻ ላይ ስታወጡ በሐራራ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። ጡማ ጉባረቲ እና ፍጠኒ ሽንኩርቲ ለመስጠው ሙርተኒ ጥቄስተኒ ይቻላ ዘይት ሄደንስ ወጀተኒ ጠበስተኒ ይቻላ ሐምራ ጎተኒ ደንስተኒ ሰና ቦዳ በርባደን ጉባ ሳረት ዮ በርባደኒ ደከመናትኒ ጉባ ሳረት ነጠኒ ዳዳዳጋ ሰምና ኢሳ ወጅኒን ጉባ ሳረ ሰረሲቱ akkasiin siniin jedha buleewwan keenya mabaqaa qopheessin jira nin bilchaata amma xiqqoo turee dhufee ilaalan ibidda jalaa kan naseen nin bilchaata kalaas akkasitti hojjettu jechaadha. Waan xaaxaa namatti fidu hin jiru. Hariisii hojjechuun ammanuma kun qannachuma bilchaachuudha. Bishaan ofii ho'ifatanii yeroo bishaan fixate achumaatti qicuudha siniin jedha. Kanaaf jajjabaadha inshaallah. Nyaata hojjechuu hedduun keenya ni sodaanna yeroo gaafatamnu. Seennan immoo qallaalidhaan siniin jedha. Kanaaf ammani qopheeffadheen jira siniin jechuufanii kalaas inni bilchaataan hojii koo biraa nan eegalaa jechaadha. Jajjabaadha inshaallah. Waan beeknurraan wal barsiifnaa amma rabbiin nuuf laaffise. Akkasumallee egaa waan immoo hir'ate komentii jalattis nu barreessaa. የጎደለ ነገር በኮመንት ጻፉልን ኢንሻአላህ መስተካከል ነገር እናስተካክላለን እና ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። አከሰስን እንጀዳጋ ኢንሻአላህ ጀጀባዳ በኩመ ጀርተንት ነጋና ኢንሻአላህ እንገ ቪዲዮ ብራት ወልት ደብኑቲ ቶርቲ ጋሪ ስን እንጀዳጋ ማሪሲኮ ወጅኒ ኖርማ ጋሪ ስን እንጀዳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።